Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun tibbana biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin dhiyaatudha. Tibbana keenya har'aatiin dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa kan biyyaaf kan naannoo qabannee dhiyaanneerraa hanga addisee taanaatiin waliin tura. Adwaan gootummaa Itoophiyaanotaa addunyaatti kan mul'isee injifannoo seenaati jedhaniin pirezidaantiin federaalaa Taayyee Asqasillaaseen. Guyyaan injifannoo Adwaa waggaa 130ffaan mata duree seenaa boonsaarraa gara abdii ifa boruutti jedhuun yaadannoo injifannoo Adwaa birbirsa goorootti kabajameera. Pirezidaantiin federaalaa Taayyee Asqasillaasee Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa Taaggasee Caafoo, Afyaa'ii mana maree federeeshinii Agenyaw Tashaagar, ministeera raayyaa ittisa biyyaa Injiinar Aayishaa Mahammad, kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee, Itaamaajoor Shumoo waliigalaa humnoota raayyaa ittisa fiild maarshaal Birhaanuu Juulaa dabalatee ministeeronni gootonni ambaasaaddoroonni biyyoota garaagaraa irraa bakka bu'uun dhaabbilee idilaa addunyaa fi keessummoonni waamicha godhameef saganticha irratti hirmaataniiru. Pirezidaanti Taayyeen saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin Adwaan uummattoota gurraacha maraa fi mallattoo bilisummaa kan ta'e kabajamummaa isaanii kan gonfachiise gootummaa Itoophiyaanota addunyaatti kan mul'ise injifannoo seenaati jechuun dubbataniiru. Boqonnaa seenaa jaalalaa fi gootummaa Itoophiyaanota addunyaatti agarsiise ta'uu pirezidaanti Taayyeen kan dubbatan torban kana keessa. Iccitiin biyyoota guddatanii teekinooloojiidhaan dursuudha jedhanii obbo Awwaluu Abdii. Pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii giddugala saayinsii, teekinooloojii, innoveeshinii fi ijaarsa staaraap Amboo eebbisiisuun hojii eegalchiisaniiru. Dabalataa Dirribii Taklee Kattaanutti qindeessiteetti. Mootummaan dhaloota saayinsii fi teekinooloojiin ga'umsa qabu horachuu fi fayyadamummaa dargaggootaa qixa barbaadamuun mirkaneessuuf giddugala dargaggootaa teekinooloojiin deeggarame hojjechaa jira. Haaluma kanaan pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii giddugalli saayinsii, teekinooloojii, innoveeshinii fi staartaappii Ambootti eebbisiisuun eegalchiisaniiru. Sagantaa kanarrattis haasawaa taasisaniin iccitiin biyyoota sadarkaa addunyaatti badhaadhanii teekinooloojiin dursuu waan ta'eef akkuma utubaalee gurguddoo 5 qonna, turizimii, industirii, albuudaa fi teekinooloojii irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jiru. Teekinooloojii jalqabbii irra jirru yeroo gabaabaatti tarree biyyoota guddatanii Oromiyaa fi Itoophiyaa hiriirsisuuf hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru. Ministeera saayinsii fi innoveeshinii obbo Ballataa Mollaa hojii kalaqaan deeggaruu fi ceesisuuf giddugalli staartaappii Itoophiyaa guutuu biyyaatti babal'isuun fedhii hawaasaa guutuuf hojii ministeerichi hojjetu keessaa tokko hojii har'a Ambootti eegale ta'uu dubbataniiru. Giddugalicha keessatti dargaggoota hojii kalaqaa qaban jajjabeessuu fi hojii uummachuuf kan deeggaru kaapitaaloonni teekinooloojiin guutames hojiitti galameera jechuun obbo Awwaluun kan ibsan torban kana keessa. Koorii dargaggoo Oromiyaa 5ffaan mata duree dhaloota dubbisatu waan dubbisuu fi waan hojjetu beeku jedhuun magaalaa Asallaa Yuunivarsiitii Arsiitti geggeeffameera. Dabalataa Shifarraa Bashoo akka taanutti qindeesseera. Koorri dargaggoo Oromiyaa 5ffaan mata duree dhaloota dubbisutu waan dubbatuuf waan hojjetu beeka jedhuun magaalaa Asallaa Yuunivarsiitii Arsiitti geggeeffameera. Koorri kunis qindoomina Inistituutii Qorannoo fi Qo'annoo Oromoo, Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa, Yuunivarsiitii Arsii, Bulchiinsa Godina Arsii fi Bulchiinsa magaalaa Asallaatiin bakka hooggansi sadarkaa naannoo fi godinichaa argamanitti geggeeffameera. Hooggantuun Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii Oromiyaa Addee Roozaa Biyyaa saganticha irratti argamuun haasaa taasisaniin koorri kun kan muuxannoon guddaan irraa argamee fi gaaffiin dargaggoota irraa kaa'u deebiitti argatu ta'uu kaasanii keessumaa qorannoo jireenya dargaggootaa keenya jijjiiruu danda'u gaggeeffamaa jiruun bu'aa guddaan argamaa jiraachuu dubbataniiru. Biyya keenya jijjiiruuf aadaan hojii ammayyaa horachuu fi ilaalcha dargaggootaa jijjiiruun murteessaa ta'us ibsaniiru. Dabalataanis wayita filannoo biyyaalessaa marsaa 7ffaan gaggeeffamu kanatti dargaggoonni keenya filannichi karaa nageenyi isaa mirkanaa'een akka gaggeeffamuuf gahee isaanii bahachuu akka qaban dhaamaniiru. Hooggantuun Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa Aadde Jamiilaa Simbiruu dargaggoonni ijaarsa biyyaa keessatti qooda isaanii akka bahataniif gama safuu fi safeeffannaa aadaa hojii jijjiiruu fi dargaggoonni sammuun akka gahumaniif hojii bal'aan hojjetamaa turuu himaniiru. Mootummaan dargaggoota irraa amantaa olaanaa qaba kan jedhan Aadde Jamiilaan injifannoo argame itti fufsiisuudhaan dhaloota itti aanuuf dabarsuuf hojjechuu akka qaban Aadde Jamiilaan kan dhaaman torban kana keessa.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya tibbana keenya har'aa biiroo kominikeeshinii Oromiyaatiin qabannee dhiyaanne kanarratti xumurreerra. Odeeffannoo dabalataa argachuuf yuutuubii, feesbuukii, teelegiraamii, tiiktookii, kallacha Oromiyaa laayik, sheer, kooment, sabskiraayib gochuun hordofaa isiniin jecha torban tibbana kan biraan angolitti deebinutti nagaan nuuf tura.